akkasitti gaa hidhamtoonni keenya hedduutu akka nama yaachisanii warri suudii jiraniis biyya tana akka addunyaa tana guututti yoo haasofne irraan tana biyyummaan bar mootummaan caadilaa yookaan waaqaan bulchu takka illee hin jirtu barra. Hundasi gawwumaatu irra dhiichisu jira. Biitii ta gawwaati amma. Ta zaalimaati carraa rabbii kanneef carraa. Qaba qabaaf jeemii nabiin alayhi salaatu wassalaami qaba qabu jiraa fi ammoo gahee qaba keenya kanaan nu ture jajjabaadhaaf baleeyyan rabbii kadhaadhaa. Kakheessaatis ka'alaatis rakkoon bakka hunda rakkoodha. Namni gaafa keessummaan tahin biyya isaarra gaafa kabajaa hin qabne gaafa biyya isaatii beefaa maalayyaa waan jiru. Namni keenya shinti beetu yoo ammaa keessa seenee fannisuu sadarkaa sanirra gahee jechuudha. Maaliif jireenya irraa abdii murateeti. Akkana jiraachuu irra kutuu irra jira waan jiru tilmaamiiti jechuudha. Wanni laaffatte dhiiran boochiftu jedhanii waan jabaattee gaala albaasamu maal jedhan akkasii laaftuudhaa miti wahuma rakkumaatu cingee wallaahi wabillaahi. Akkasitti obboleeyyan keenya ilmi namaa naasuu waliin qabu. Nutummaan firri gara firaa jedhanii hanga dandeenyu sagalee haa taanuufi jajjabaadhaa obboleeyyan keenya akkanatti nafnu keessaa baanaa bu'uura rakkootis hiddaa warra buqqisu rabbi nu haa godhu. Ni hafigaa bu'uuri rakkootis akkana jiraachuurra bakka takka awwaalamnee maqaan keenya baduu irra jiraarra. Akkana tatteenyee akkana tattoo irra kutuu irra jiraarra kutuu wallaahi wabillaahi. Akkasii jajjabaadhaa rabbi kadhaadhaa. Laa ruddul qadara illa du'aa akkuma ja'an du'aayin jabduudha sadarkaa qadara deebisuu akkas jirti. Inshaallah jajjabaadhaa yoo rabbiin duraan nu murteesses akka rabbi nurraa guutu inshaallah rabbi nurraa haa guutu jaallan keenya qaqqaaliif gaggaarii. Bakka jirtanii rabbi waliif kadhadhaa feestaala uffattanii feesbuuk irra bahuu bichaa osoo hin ta'in akka ajaa'ibatti jajjabaadhaadhaa rabbi kadhaadhaa isiniin jaa billaahi tawfiiq.